Guyyaan oomishtummaa qaamni lama sababeeffachuun sirnoota garaa garaan kabajamee oolee jira. Qonnaan bultooti naannoo Finfinnee ayyaana kana sababeeffachuun qaala'insa gabaa magaalaa Finfinneetti mudatu malu hambisuuf oomisha qonna garaa garaa jiraattota magaalaa Finfinneef dhiyeessanii gurguraa jiru. Waltajjii sirna kabaja guyyaa oomishtummaa irratti argamuun haasaa kan taasisan Koomishinarri Koomishinii Dhimma Qonnaan Bulaa fi Qonna Magaalaa Obbo Baayyuu Shugguxee akka jedhanitti jijjiirama asitti qonna magaalaa irratti ciminaan hojjetamaa jira jedhan. በከተማ ግብርና ዘርፍ ሁሉን አቅማችንን ደምረን qonna magaalaatiin humna qabnu hunda walitti idaanee bu'aa hanga ammaa arganne cimsuun oomishaa fi oomishtummaa keenya dabaluun gabaa biyya keessaa waliin ga'uu irra darbee gabaa biyya alaatti erguufis ni hojjenna. Kanarraa ka'uun bara bajataa 2015tti haala hojichi rakkoo jiru furuu danda'uun kan irratti hojjennudha. Sirna kabaja guyyaa oomishtummaa kanarratti kan argaman sadarkaa itti aanaa kantiibaatti hoogganaan biiroo intarpiraayizii carraa hojii uumuu fi misooma indaastirii Obbo Jaanxiraar Abbaay yeroo darbanitti hojiin qonna magaalaa hojii itti milkoofne ta'uusaa kan itti adda baafannedha jedhan. በከተማም የግብርና ውጤቶችን ማምረት እንደሚቻል አሳይተናል። magaalaattis bu'aalee qonnaa kan ta'an oomishuun akka danda'amu agarsiisneerra. Kan agarsiisne kana ammoo jabeessuu fi hundee isaanii cimsuun nurraa eegama. Oomishni kun akka jireenya qonnaan bulaa jijjiiruufis carraa gabaa uumuun murteessaadha. Obbo Jaanxiraar itti dabaluunis nyaata keenya lafuma qabnu irratti haa oomishannuu ergaa jedhuun kutaa hawaasa bal'aa fayyadamaa taasisneerra jedhan. Akka biyyaatti qaala'insa jireenyaa nu mudate furuufis mootummaan hojii garaagaraa hojjetaa akka jiru kaasuun aggaammii diinota keenyaan nurratti ta'aa jiru raayyaa keenya cina dhaabbachuun ofirraa qolachuu qabnaa jedhan. ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ለሰራዊታችን ደጀንነታችን እንድናረጋግጥ አደራ እያልኩኝ oomishaa fi oomishtummaa keenya guddisuun raayyaa keenyaaf akka gaachana ta'uufis imaanaa isiniin jechaa qaamoleen oomisha garaagaraa keessatti bobbaatanii jirtan gama hundaan deeggarsa murteessaa ta'e raayyaa keenyaaf haa taasisnuun jedha. Qonnaan bultooti guyyaa oomishtummaa har'aa kabajame kana sababeeffachuun jiraattota magaalaa Finfinneef oomisha qonna garaa garaa dhiyeessan akka jiranitti waltajjiin akka kanaa qophaa'uun isaa bu'aa guddaa kan isaaniif qabu ta'uu dubbataniiru. Lafa qabnuun oomishne uummataafis akka dhiyeessinu lafa keenyas akka itti fayyadamnu aadaa durii nu deebisan rabbii galannaa ga'uun jedhan. Ni kanasitti gurguraachuun keenya bu'aa nuu qabu. Wanni uummanni achitti nagaadeen dhufee achitti rikkaashaan irraa bitee asitti uummata rakkisuurraa ni ofii keenya wanni akkanatti mangistiin wanni kana nu godhe asitti uummanni wanni fayyadamaa ta'e nuus immoo qabeenya keenya waan gaarii an gurguranne akkatti uummata wajjinis ofii keenyaafis of jiraachuun bareedduu arganne garuu. Kun kan qabu bu'aan isaa amma ammaatitti qotiisan turre amma qotiisaa sanillee nu fayyaduu baatu yaa ta'u malee as dhufnee to'i waan oomishne san magaalaa kanatti agarsiisuun keenya akka kan oomishne sun irratti nafne magaalaanis akka ol barru gabaadhaanis akka ol barru kana wal nu qunnamsiisa kan jedhu. Guyyaan oomishtummaa akka magaalaa Finfinneetti sirnoota garaa garaan kabajamaa ooleera.